Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii too gara chaanaalii keenya nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haaraa taatanis subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuquudhaan all kan jedhu irra yoo gootan viidiyoo nuti yeroo hundaa gadhiisnu isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Maalidhaa chaanaalii kana irratti kan barattanii barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin haala salphaa ta'een jalqabarraa kaastanii too barachuu dandeessanii jechuudha. Keessattuu warroonni dubbisan beeknillee ta'uu dandeessanii homaa hin rakkattanii chaanaalii kana yoo join gootan haala salphaadhaan barachuu dandeessanii jechuudha. Har'a maalidhaa barattoonni waa'ee bu'uura amma afaan Ingiliffaa keessatti bu'uura kan ta'e barachuun nu rakkisa yeroo baay'ee kan argan wantoota advaansii ta'an yookaan wantoota gurguddoodha. Garuu kanarra har'a isiniif qabadhee dhufe maalidhaa bu'uura kan taatedha jechuudha. Maal jetti? Are you jetti. Akkuma thumbnail irratti ilaaltan are you jetti. Are you jechuun akkamitti fayyadamna afaan Ingiliffaa keessatti? Gaafiidhaaf moo himootuma gaafii hin ta'iniif fayyadamuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee are you kan jettu tana maaliif fayyadamna jechuudha? Gaafii gaafachuuf fayyadamna. Fakkeenyaaf amma you are osoo ta'ee iddoo isaa jijjiirree you are osoo kan jennu ta'ee hima normaalidha yookaan ammoo kan gaafiitii miti jechuudha. Fakkeenyaaf you are student osoo siin jedhee ati barataadha siin jechaan jira jechuudha. Garuu iddoo jijjiiree are you a student yoon jedhe ati barataadha gaafii si gaafachaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu are you kan jettu tana gaafii gaafachuuf itti fayyadamnaa jechuudha. Maal agarsiisuudhaaf gaafii yoo gaafannu wanta ati taate sana si gaafachuuf jechuudha. Ati kana yookaan ati akkana jechuu barbaanne are you jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenya tokkoffaa amma osoo ilaaltanii are you happy today jedha. Are you happy today? Are you happy today? Har'a gammaddee jirtaa jechuudha. Har'a gammaddee jirtaa? Happy jechuun gammaduudha. Warroonni beekne happy jechuun gammaduu jechuudha. Kanaafiyyuu har'a gammaddee jirtaa jechuuf are you happy today jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yoo ilaaltan ammoo are you hungry now? Are you hungry now? Amma beeloftee jirtaa? Amma beeloftee now jechuun amma jechuudha. Now yoo jenne amma jechuudha. Hungry jechuun immoo beela'uudha. Kanaafiyyuu beeloftee jirtaa? Akkaataa amma ati irra jirtu si gaafachuudhaaf are you jennee fayyadamna waan ta'eef iyyuu are you hungry now? Are you hungry now? Amma beeloftee jirtaa? Amma beeloftee jirtaa jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkeenya gara lammaffaa yoo deemnu immoo are you ready to go? Are you ready to go? Deemuuf qophiidha. Ready jechuun qophaa'uu jechuudha. Are you ready yoo siin jedhe amma namni tokko maal siin jedhe jechuudha? Qophiidha siin jechaa jira jechuudha. Kanaaf are you ready to go? Deemuudhaaf qophiidha. To go yoo jenne deemuuf kan jedhu bakka buutii jechuudha. Are you ready to go? Deemuuf qophiidha. Deemuuf qophiidha jenna jechuudha. Okay, kan jalaa jirtu immoo maalidha fakkeenyi? Are you my friend? Are you my friend? Ati hiriyaa kooti. Ati hiriyaa kooti. Are you my friend jechuun hiriyaadha. Are you yoo jenne immoo wanta ati taate san ta'umsa kee agarsiisna waan ta'eef gaafanna waan ta'eef are you my friend yoo jenne ati hiriyaa kooti jechaa jirra jechuudha. Okay, inni biraa immoo maal jedhaa? Okay, kan itti aanu are you a student? Ati barataadha. Are you a student? Ati barataadha. Jetti kan jalaa immoo are you tired? Are you tired? Dadhabdee jirtaa? Laala amma asirratti are you jennee yoo kan dubbannu ta'e gaafii gaafachaa irraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanuma asii tana kan jalaa tana laala. Are you tired jetti. Dadhabdee jirtaa jechuudha. Garuu you fi are tan iddoo jijjiirree you are tired ta'a ture. You are tired jechuun immoo ati dadhabdee jirta. Gaafii miti jechuudha. Gaafii miti. Kanaafiyyuu you'n kun subjectiin kun yoo kan dursu ta'e gaafii hin ta'uu jechuudha. Verb to be kan jedhamtu yoo dursite garuu gaafii ta'aa jechuudha. You are tired jechuu dandeenya. Kan student illee you are a student jechuu dandeenya. Kanaafiyyuu you fi are kana iddoo jijjiirre gaafirraa gara himaatitti hima normaalititti jijjiiramaa jechuudha. Kana
Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti na gaafachuun irraanfatinaa. Warroonni haaraa taatan yaa subscribe godhaa. Onlaayiniidhaan direct imoodhaan, telegiraamaan, waatsaappiidhaan yookaan zuumiidhaan barachuu barbaaddan ammoo nu dubbisuu dandeessanii jalqabarraa kaasnee akka dubbisuu fi barreessuus wantoonni sunillee isin rakkisan rakkoon qabu ni barattanii jechuudha. Isin qo'achiisnaa bifa qo'achiisuutiin bifa shaakalsiisuutiin barsiisnaa. Kanaaf bilbila keenyan nu dubbisuu dandeessanii. Ammaaf bakkuma hirtanitti nagaan uftaa baay'ee sin jaalanna nagaatti.